seenaa lammiisaa ammayyan jedhama. Kan ittiin beekamu hancoottee, abbaa coomaa, qoccoo nyaata aadaa Wallaggaan nagada kanaan hin beekamu. Hojii kana wajjin tutturreerra ijoollees kanumaan guddisee gara waggaa 20 eddan jalqabe biraayitti dhufee man jalqabe eddan jalqabeeti namni iddoo adda addaa dhufee asii fayyadama. Guyyaa masqalaas asitti barameera. Yoo hojjechuu baattee siinja afuun namaa kanaaf yaalkuutoo hojjechuu sidama. Buraayiin yeroo sanaa jechuudha namni tokko hin jiru. Iddoo naannoon kun baay'ee akka kana nooyine bulchiinsi magaalaa maal jiru qabalee an jedhamu bichaatu jira ture. Qabalee gara sii jira yeroo sana dhufee mana iddana gulliitiin taa'ee hojjechuu jalqabe. Sabooddee suuta iddoo baay'ee ture booddee namni hin beeku ture. Warra Wallaggaas baay'inaan jiran turan namoonni Wallaggaa Buraayitti baay'achaa dhufanii amma Wallaggaa bichaatu hin ta'in nama hundumaatu fayyadama. Yeroo cabanis yeroo maal jedhanis iyyafatanii dhufanii bitu. Yoo hojjechuu baattee siinja afuun namaa. Hancooteen nyaata aadaa Wallaggaati. Nyaata aadaa Wallaggaati yeroo cabanii namni cabisa nyaata dubartiin deessee nyaatti kanaaf fayyada. Yeroo sana xiqqoon ture gaa'ila qabadhee agaruu xinnoo teeneeru. Yeroo sana waggaa 16 afaan ta'a. Garuu mucaa qaba. Mucaa tokko hin qabu yeroos. Yoo hojjechuu baattee siinja afuun namaa kanaaf yaalkuutoo hojjechuu sidama. Baabee qaba. Gaafa sirkatti badus jira. Gaafa dafee sii nagadamu qaba. Hunduma isaa obsitee keessa dabarta. Obsitee ani yoo xiqqaate gara waggaa 10tti gabaan kan naadhaan. Waggaa 10 booddee gabaan naadhaan. Waggaa 10 yeroo inni badus nan gataa. Yeroo naa tole nan nagadadhaa. Akkasuma akkasatu hin jedhu. Waggaa 10 guutuu hojjedhee waggaa 10 booddee naadhaan. Hojichi nuffisiisaadha. Namni isheen dhagaadha naan jedha. Ati dhagaadhaa jedhanii na gaafatu dhugaa. Namoonni baay'een ati hin dadhabduu dhagaadhaa jedhanii na gaafatu. Garuu sana inni naan jedhu na godhu. Yeroo baay'ee marakkina na mudata. Isuma kana hojjedhee yoo namni fakkeenyaaf nama xiqqoo bitee ijaarradhee wayiin caraqaa ta'e na jalaa diigamaa irraa tokko ta'a. Yookiin immoo attuufaan natti dhufee kan hundumaa dandeema keessa darbeeni irra ga'e. Yoo hojjechuu baattee siinja afuun namaa kanaaf yaalkuutoo hojjechuu sidama. Yeroo baay'ee kan na mudate akka inni isaan na godhe yoo jiraate guyyaa masqalaafaa qopheeffadhee achi kaa'ee makiinaan dhabamee fa'aa guyyaa naareetti boo'ees jira. Yeroon immoo asiis dadhabee birriin faan harkaati waan ittiin hojjedhu dhabame nanni isa baay'ee abdiitti kutadhee qaba waan baay'eedha. Ammatti bareera baay'ee gaariidha. Amma isa kana iyyuu atuun hojjedhu jechuudha. Bukkeetti nyaata isaa jalqabeera. Bukkeetti nyaata isaa jalqabeera yoo xiqqaate ijoollee 5-6 na biraa hojjetu carraa hojii suumeeraa fi irra caalaa immoo jechuudha. Obsa si barbaachisa. Obsaan anarra ga'ee waan meeqa keessa darbee arras iddoo guddaa hin ga'atu hin ta'in iddoo guddaa hin ga'a jedhee yaadaa jira jechuudha. Gosi nyaata aadaa hancooteen jira, qoccoon jira, abbaan coomaa jira, heephoon jira, lojeen jira, amma kanatu jira jechuudha. Warri asii duraan hin beekan turan. Amma garuu baay'ee namni jaallatee warra addanaa dhalootumtas baay'ee bitanii fayyadamu. Namoonni immoo Adaamaarraa, Finfinneerraa iddoo fagoodhaa dhufanii bitan jiru gammadanii bitatanii deemu baay'ee isaanitti tole. Hojjechuu baattee siinja afuun namaa kanaaf yaalkuutoo hojjechuu sidama. Kanaaf yaalkuutoo hojjechuu sidama. Baay'ee guddatee tunteeni oliin geessee nyaatta hojichi hojii humnaadha.
in ulfaata as baachuu achi baachuu qaba isaaniif carraa hojii uumeera ijoolleedhaaf jechuudha. Ammani iddoo kanatti hojjechuudhaaf baay'ee rakkadha yeroon siin jedhu iddoo kanatti hojjechuu hin dandeessu iddoo kanaa kaasii maal jechuatu hin ta'in jechuudha. Anamma fakkeenyaaf ijoolleen na bira hojjetan jiru. Anis ijoolleen dhale ijoollee baay'een qaba. Kan hundumaa hojjedhee akka carraallee yoo kana dhaggeeffatu ta'e jechuudha. Kuni hojii namni baay'ee ittiin nyaachaa jiruudha. Haa xinnaattu malee amma xinneenya isheetti jechuudha. Atu naa gaddanii iddoo naa kennanii manni nyaataa koo xiqqoodha. Kutaa xiqqoodha. Garuu nyaaticha namni baay'ee jaallata. Namni tokko yeroo nyaatee gadi bu'u namni tokko immoo dhaabatee ala eegee dhaabatee ol galee nyaachaa jira jechuudha. Atuun akka carraa waggaa baay'een dadhabee Buraayyuu keessatti waggaa baay'een dadhabee gara waggaa 20tti kana ta'e. Namoonni naannoo kana bulchiisa magaalaa keessaan jiranis na beeku. Atuu iddoo naa kennanii na jajjabeessanii babal'isee nyaata aadaa kan Wallaggaas kan naannoo kanas walitti qabee babal'isee hojjechuun barbaada. Cubbuudha kan dhaqeellee naa kennaa hidhee iyyaallee yeroo naqummoo waama tokko na mudataa yookiin ol gurmeessaa yeroo ol gurmeessee dhaqummoo naa mijaa'uu dida. Dallanee man deebi'a duubatti nannaqaa dallanee man deebi'a. Bakka amma nannaqaa yeroo gaafadhee maal jedhee wayimmoo ijoollee maakkoos ta'uu nama biraas dabaladhee gurmaa'ee amma nannaqee jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa akkasii deebii waan akkasii yookiin waraqati kosachumatti kan hafee jira. Kanaaf bakka dallaneen duubatti deebi'a. Nama fakkeenyaaf jechuudha hunda isaanii miti namoonni na jajjabeessanis jiru namoonni tokko immoo jira miti ammaatuma mootummaan meekin si miidhuu kan barbaadu namoonni na miidhuu barbaadan baay'eetu jiru. Akkuma hin hojjenne an barbaadan jechuudha. Yoo hojjechuu baattee siinja afuun namaa kanaaf yaadu guutoo hojjechuu sidamaa. Bulchiisa keessa kan hojjetanii amma fakkeenyaaf atuun dhiisuu qabuu jabaadhu hojjedhu annaan jedhan jiru. Namoonni na jajjabeessan baay'eetu jiru. Baay'ee jabaadhu. Boori har'a miti guyyaan boofaa qaban aaree jechuudha. Aaree yeroo hin boo'inii boo'ichaan barbaachisu. Harri bor miti jedhanii anna jajjabeessan jiru. Namarra ija kaa'achuurra hojiirra ija kaa'achuu wayyaan. Ani namoota sin rakkisu waan si ajaa'ibu jechuudha. An dhaladhee maaf baree namni na gargaaree hin jiru. Rakkadhee mana guddiseesi rakkadheen jireenya keessa galee isan jireenya keessa galee immoo namni jechuudha harka namaa eeguu dhiistee yoo hojjette iddoo guddaa geessa baay'ee rakkadheera. Rakkina koo keessatti immoo rakkina hin irraanfanne Buraayyuu keessatti jechuudha. Bakka yeroo waan godhamee giraan agabbeefa asii ba'ee namoonni yeroo xaraganii markaatoo dhaqan jechuudha. Duukaa dhaqee geesse siinsiin beennu sirraan binnu faayidanii. Madaabara namarraa fudhee dhaqee yeroon itti achitti lafatti naqee madaabara namaatiif sifaa qaba. Kana fa'aa dabarseera. Kanaafiyyuu baay'ee rakkina argeef nan jabaadha. Ijoollee koo immoo guddifadheera. Kanuma nagadee ijoollee kan mucaashee hangafa eebbisiiseera. Isheen tokko immoo kutaa 12 amma biyya alaa iskoolaarii argattee deemuuf jettee warra kaan immoo xixinnoodha guddisaa jira. Baay'ee rakkina keessa darbee as ga'e. Kanaafiyyuu hojii kanatti nan gammada maaliif hojii kanaan ijoollee koo guddiseera. Rakkina koos ittiin irraanfadheera. Bokkaa keessas dhaabadheera. Bokkaa kana keessa dhaabadhee yeroo bokkaan natti roobu bokkaa kee dhaabadhee nagadeera. Aduu keessa dhaabadhee bakka namni hin dadhabdu hin duutuu faadhanii dhufanii na gaafataniif. Garuu hin dadhabu sin duusin jedhan. Amma kanan dumaa rakkina dabarseera. Hojjechuu baattee siinja afuun namaa kanaaf yaadu guutoo hojjechuu sidamaa. Buraayyuu keessatti beekamtuudhaan jedha garuu orruma jaalalaan cootee qabanii fi maqaan koo baay'ee sokkeera. Dhugaa bakka seenaan cooteedhanii qabatu baay'inaan bilbila koo. Yoo hojjechuu baattee siinja afuun namaa kanaaf yaadu guutoo hojjechuu sidamaa. Abjuu baay'ee hin qabu. Abjuun koo immoo abdiin kutadha. Inni irra caalaan abdiin kutadha. Ani yeroo lama lafa bitee mannis na jalaa diigameera. Isarraas dhimma hin qabu. Inuman itti fufa.
sitti meeramti sila namni maali ati maraattu ati nduutu fayyina gaafatu sokkee immoo baay'ee deemee faa mana uffataa guddaa faa banadhee kassarii immoo dhufee yeroon kanatti deebi'ee qaba namoonni tokko tokko immoo dhufanii nuunoo makiinaa of tennee si'ennaa amma immoo deebitee asumatti deebitee yeroo naan jedhanii naga jecha isaanii asumatti an deebi'een jedhan asumatti an deebi'een itti fufa amma immoo waaqayyoof haa galatu homaan jedhu. Mana nyaataa koo keessatti ancootee abbaa coomaa afaan orma kanaan hojjedha. Irra caalaan ancootee abbaa coomaadha. Xinnoodha baay'ee xinnoodha manatti iddootu hin jiru. Yoo kireeffachuufis carraan hin jiru. Iddoon immoo hin argattu. Iddoos hin argattu. Kanadha rakkoonsa. Abbaa kootuun guddisee atuun hojjedhee yaada akkasii qaanan qaba. Ancootee Naqqamteedhaan fida, qoccoo najjoodhaan fida, abbaa coomaa najjoodhaan dhufa. Dammas dhadhaas qaba. Duraan dhaqee fidaan ture, amma immoo achumaatii namoonni naa ergu yeroo isaan naa erganii birrii isaanii karaa baankii hin ergaaf akka kanatti hojjedha. Ancooteen Naqqamtee bonaaf ganna addaan hin bu'u. Yeroo inni gannaa dhumu isa bonaatu itti fufa. Kanaafiyyuu Ancooteen yeroo kamiyyuu addaan hin citu. Ancooteen waggaadhaa amma waggaatti hin dhabamu. Yeroo hundumaa argachuu danda'u. Irra caalaa tokkoffaa cabaa fi lammaffaa dubartii deessee dugda ishee jabeessa kana kanaaf fayyada. Irra caalaa dhadhaan barbaada. Dhadhaadhaan hojjetama. Nyaata aadaa beekamaadha. Dhadhaadhaan hojjetama. Ancooteen jira. Qoccoon yeroo isaa eeggatee dhufa. Qoccoo waggaatti si'a tokko argatu. Albaambee waggaatti si'a tokko argatu. Kan kanarraa hafee ancootee abbaa coomaa loojoo warra kana fakkaataan dhadhaadam waggaadhaan immoo waggaatti argama. Wanti yeroo isaa eeggatee waggaatti tokko bicha argamu albaambee fi qoccoo bichaadha. Inni kun damma walalaadha. Dammi walalaan daadhiidhaan nyaatama. Yeroo qorraafaa nyaatama. Inni damma birziidha. Daadhiidhaaf birziidhaaf ta'a. Damma gagaa jechuudha. Amma kiiloo tokko amma walakkaadha kaasee jira. Walakkaan jira. Kiiloon tokko jira. Isaa olitti abbaan akka barbaadetti bitata. Kun immoo dhadhaadha. Hidhamee jira. Madaabaraa keessaa baasee hidheen jira. Kunis dhadhaadha. Nan safaraa yoo barbaadanis nan safaraa fi yoo barbaadanis immoo madaabaraa keessaa hidheen kennaa fi nu amanu. Irra caalaa dambeenyaadhaan hojjenna. Dhadhaan hojjechuudhaan fa'a. Wal caala garuu kun dhadhaa bareedaadha. Dhadhaan hojjechuudhaan dhadhaa bareedaadhaan dambeenyaa baay'ee qabna. Dhadhaan keenya beekamaadha jechuudha. Qoccoos ancootis yeroo ancootee cuffattee yeroo barbaadanii kanatti godhatanii nyaatu. Kun immoo qoccocaa jedhama. Kun immoo qaaraarraa qophaa'a. Qullubbii adii, zinjibila waan adda addaatti namni qophaa'a. Kunis nyaata aadaa Wallaggaa. Tokkoffaadha jechuudha. Kiiloo walakkaan jira, ruubiin jira, kiiloon tokko jira. Kiiloon tokko birrii 400 nagada. Kun immoo ephoo jedhama. Ephoo innis nyaata aadaadha. Xiqqoo ishee yeroo nyaatamu nadhaa foon lafee wajjin hojjetama. Kunis nyaata aadaa Wallaggaadha. Qorraafaa nama qorra qabuufaa. Kuni loojii abbaa mukaa jedhama. Inni kun immoo abbaa coomaa jedhama. Abbaa mukaadha inni kunis. Loojee zariima loojee ta'anii adda addadha. Isheen kun immoo loojee lafaa jedhamti. Akka kanadha jechuudha. Inni kun isa jallisiidha jechuudha. Sadafee bishaatu. Inni natoon immoo jira qobaatti immoo. Kun isa natoo miti isaa isheetiidha. Kun immoo qoccoodha. Waggaatti tokko duwwaa dhufa. Kun waggaatti tokko bichaa dhufa. Waggaatti tokko bichaa argatu isa kana jechuudha. Mi'a baay'ee mi'aaye. Jechuun sukkaara hin jedhu kiiloodhaan gurgurama. Kiiloodhaan gurgurama.